السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا بليوان كم جرتنا كيساني جرتو بقى ربي سبحانه وتعالى قويا جالتما كبجما قويا جمعة كنان نقاي قويا فضلي قدا قبدو قويا دعاينا ما كيسا استجابات تاتو ساتي ويتو جريداني توكو هر يرو لما كجيلما دعاين tokko gidduu kutubaa lammanii tokko immoo asrii kan booda rabbiin gizee kamuu yoo ta'e rabbirra nu aboosu nun dabarsiin nu miliskin du'aa godhaa zikrii godhaa yaa hojiin sitti baay'atu sura dalagaan sitti baay'atu keessattuu nan beekan yeroo shamaraa kan dalagaan xiqqoo tokko nutti ulfaatti ta'us immoo giddumaan zikrii gochuun du'aa ofiifis gochuun maatii keenyaa gochuun kan du'eefis كجيرو في سدوائي وجون درك أموان ورتتايف إن شاء الله ربين مو ورثك الأتيسرا ملكا وربنا وتعيسو ربي هندك يعني ولين نعمل كيسو دعاء كين اللي ربنا نرى كيبلو فولا نركوتيني ورا ربي كالأتي ربنا ركت ربنا وعبدو إن شاء الله يعني يا وام برابي كي بروم سبراك بعد دبر ساتون دفنه إيجا نوي مني نبي محمد كوني أكما نبي ربي صلى الله عليه وسلم بلغوني ولو هيا كرب نبي ربي جج غوچ توكيتي ليو تاتي وان راد اجيسني دبر ساجد النبي ربي كينيا صلى الله عليه وسلم نوي إن شاء الله نبي كينيا جالنا يو جنة غوچان اللي هجين اللي سنة ثاني هم ربي نلافسه فردفني برومو إن شاء الله شفاعة ثانية كرجن نبديك أمنان كجيلا دعاء سموكونا نيات الله ربي سبحانه وتعالى شفاعة نبي كينيا ربي نوفاكين رحمة ساتيني كنا فني وابكي متي دعاء من قد رجالا يا الحمد لله ولمان بيكم تي وركبان وري ما شاء الله كان داوان ثاني مئاو جتش ثاني غوچ ثاني غور ثاني كان نمسين ما شاء الله تبارك الرحمن ميديا كان الرا والله هدو ثاني جرا ربي ولمودا كينيا بكا جرا نتي عمري ثاني نو فدير سورسكي ثاني نو ابلسو تكني ربي برا حجراتو نيلنا مسان الرابرتي اتفايدمي فهمي برولل مو في برصفته ما ورس ربي نو ابدو ربي دكنا كيسا والله ما كيسا هند كينيا باسو لا بليوان بروم سديني كان قرفان حقبنو تويدا كان قرفان حقبنو غزي كينيا حقسنو غزي نما ورقي تاي غزي كون سيفيدا وقتين سي كسيفتي نمرا سيني سينكاتا بالبيل قبني ديمدو كان يو خيرتي برني كيرتي نكيفني والله ملكو فنان دي كينيا جچاد غرو بالبيل ما قبني اركا كينيا كيس جيرو كانتو رغانو تبوفتا غيا قياما كنافو ربيني ورغا في ربي جلالنا جابا ربي ند كينيا نو اتاسو ورا بالبيل كينيا كانان خيري برتي كيرتي ندبرسي اما دندو كيرتي نجيتي كيرتي شير غودي ربي برد لغا فوندر صادق ملكا ربي نو اتاسو بليوان مانا با كينيا مالي اكتيغلوم بيك ميك نارغينا ديرا دلا بوليس كينيا بوليتي كينيا ميك ابيا لتفجرا نكا نارغتو من داتي دوما جرا inni kaan bishaan keessatti qurxummii fixaa jira qurxummii nyaataa jira inni kaan daangarratti dhumaa jira inni kaan immoo dhukkubsateetuma nagumaan biyyaa ba'ee dhibeedhaan dhumaa jira rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra nagaan biyyaa ba'ee biifitti deebi'u malee warra ba'ee alattafee haadha abbaa ofiitii isheenaa ta'u rabbiin hin taasisin haati ilmoo isheetii haata amma jirtutti boochi ilmi koo yoomnaa galaa jetti haatis abbaanis ilma koo yoomnaa galan talli koo yoomnu gala eeteegu malee baanii alattafu jedhanii mineegan meeqa kan dhageenyaatiif abbaanu kan bilbila hin qabne meeqa isaanii kan alattafee kan jiru subhaanallah waan margaa jirru miidiyaa kanarratti hundi keenya waliin kun qabatamaa waan soba ta'e miti kanaaf obboleewwan koo du'aa gochuun zikrii gochuun innaan dhumaa rabbii keenya yaadanne yoo xaa rabbii keenya jalatti of qabne nafsiyyaa keenya gadi qabne خيري دغيفني قران دغيفني قران ربنا وحفظ برني تويده كن برني سينا جرا غغاري مياوا كدم حق حلاوا
wallahi dhaggeeffatamee wayi kufamaa seenan nabiyyoota hambiyyoota seenan dubartii sanaa seenan dhiirotii sanaa seenan jagna sanaa dhaggeeffatamee kan yeroo yoo dhaggeeffatan qalbii namaa kan akkaan nama qabbaneessu akka nama tittuu qorafamaa dhugeen beektu aannan qorafama biyya keenya wallahi onneen kee akkamitti wallahi nuyi kana daawwan kuni bishaaniif midhaan namni too nyaatiin too dhugeen ol wayi jira sana caalammoo nu barbaachisan warra rabbitti amanee daawwan gorsi hadiisni qalbii namaa jiisa namni waan khayrii tokko inda ganamte ilma namaati hanquu qabnaa inda ganna khayrii yaadachuu waan khayrii dubbisuu khayrii barachuun seenaa dubbisuun kuni qalbii keenya imaana keenya nu dabalaa deema qalbii keenya nu qulqulleessa sodaa rabbii nu keessatti horaa akhiraa nu yaadachiisa yoo zimjenneetuma waanuma kolfaa waanuma qalbii namaa gosku waan rabbiin keenya hin jaalanne nafsiyyaaf sheexanaa hulaabanne hin hongofnaa kana waan ta'eef rabbiin hamtuu nurraa haa qabu hunda keenya keeretti rabbiin nu haa dhiyeessu nu ilma namaati yeroo kamuu ilmi namaa hin dogongoraa hin balleessaa hanquu qaba ilmi namaa kun wallahi hanquu qaba hundi isaatu jechuudha guutuu rabbi tokkicha garuu warra balleessee diriira sana ammoo ofitti heddummeessee naanduma diriira isaan deddeebi'uu miti warra toobatee irraaf baree maafii addunyaa kanarra dhufee maafiin eessattiin deemaa warra jedhu rabbiin waa taa'essu wallahi nuyin kun addunyaa kanarra kan dhufne akkanumaan bilaasha rabbiin keenya nunoomne wamaa khalaqtu wal insa wal jinni illaa liya'buduuni jedhe rabbiinu wallah anjiisis ta'e jinnis ta'e ilma namaa insis ta'e ibaadaa kooti ana abbaduudha malee waan biraatiin uumne nuun jedhe obboleewwan koo warri gisee keessan bakka hin taaneetti baatanii fixxanu gisee keessan itti fayyadamaa maashaallah ma baroomsi karaa hundumaanuu guutee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin baroomsi diinii kana baradhaa tooyida baradhaa keessattuu ni warra dhalaa baroomsi akkaan nu barbaachisa dubartiin tokko baratte jennaan wallahi mana ishiiti wallahi haadha gaarii taate ilmoo isiiti jiruu isiiti jireenya ishiitiif wallahi maashaallah tabaaraka rahmaan namni waa beekuuf kan waan beekne tokko miti akka ifaaf dukkanaati dhugaadha meesinuun beektu kanaaf rabbi hunda keenya rabbiin fahamee nu haa kennu tokkummaa nu haa kennu warra waliif rahmata godhu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hunda keenya nu haa godhu waliigalteellee nuuf haa kennu waliigalee nu haa tolu hamtuu nurraa qabu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa khayrii guyyaan kun qabu hunda keenya nu haa waffaqu hamtuu isaa immoo rabbiin ajaa nu haa baasu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu jaallatee hojii keenya kulli nurraa haa jaallatu ulaa khayrii rabbiin nuuf haa banu ulaa sharrii ulaa hamtuun rabbiin nurraa haa cufu du'aa godha keessattuu asrii kan booda guyyaa har'aa kana nabii keenyatti rahmata buusuu heddummeessaa yaa nabiyyi keenyatti sallallahu alaihi wasallam yeroo kamuu rahmata isaaniitti buusuun nuuf ajirii qaba saraa tokkitti nuti sarawaa tokkitti yoo buufne hasanaata kudhaniin nu qabama waan ta'eef kanaafuu yoo dhibba buufne yoo dhibba ol sanaa ol buufne 50 ol buufne mee isinumtuu irreegnetuu hin dandeenyu allahu akbar rabbiin keenya wallahi waa tokko nutti waan ulfaatu nurran keenya waan nuti hin dandeenye nurran keenya waan xiqqoo tokkoon yoo khayrii hojjenne khayrii guddaa argannaa kana waan ta'eef warri wal dhabdan waliif qulqulladhaa dhiifama waliif godhaa irra walii ta'a yoo guyyaa qiyaamaa milkaa'uu feetan hundi keessanuu bakka jirtanutti wal gorfadhaa beekaa keessan jala deemaa dammoo walaala keessan gorfadhaa waliin arrabsinaa harrabarraa fagaadhaa yaa obboleewwan imaana rabbii keenya sodaannu namni jannata koo barbaade namni jannata rabbii barbaadu rabbiin akka jedhe namni jannata koo barbaade farjii isaatiif harraba kana qabu jedhan kanaafuu man salama musliman nam muslimin tokko namarraa nagaa bahe qulqulluu jechuun nama harraba isaa kana namarraa qabe harka isaa harraba isaa nama rabsuu dhiisee wayi namaan jechuu dhiisee haybii namaa jala deemuu dhiisee keenya haybii maal ta'u lakkoofnetti baana wallahi ittiin baana kana waan ta'eef quba lama namatti qabuutti quba sadii ofitti qabne kan namaa dhiifnee keenyuma maaluman ta'ala maaluman eegala qabriin koo maal ta'ala akhiraan koo maal ta'ala maal qabadheen deema fuula rabbii maal qabadheen dhaabadhaa kan jennu fi keenya kan keenya tanattannu malee kan namaa nuun galchu maalimi garuu obboleettii kee obboleessa kee waan beekturraa gorsuufitti qabeeti lakkii obboleessa koo kun akkanaa miti kun kanaaf kana kun karaan kun nu fayyada kun nu fayyadu jechuun dirqama keenya yoo
munkara tokko argine laazim irraa deebisuun amma dandeenya. Yoo dandeenye harkaan qabna yookiin immoo dadhabne ijaan harkaan arrabaan gorsinee yoo dandeenya beenuu qaqqaamanuun gorsina harkaan qabne dhoobna yookiin afaan itti himna. Yoo immoo dadhabne jibbaa qalbii keessanitti jedhe rabbiin kana waan ta'eef inshaallah rabbiin hiriyaallee nu haa kennu hiriyaa gaarii. Hiriyaa rabbiif jecha wal jaallatee guyyaa qiyaamaa sana waliin milkaa'u rabbi hunda keenyaaf haa kennu. Hamtuu rabbi nurraa qabu khairii immoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nutti haa qabu. Ulaa khairii rabbiin hunda keenyaaf haa banu. Ulaa sharrii ulaa hamtuu waan aboo bismillaahi irrahmaani irrahiim dunyaa akiraatti nu hongorsu rabbiin keenya achi nurraa deebisu. Adda keenyattis nuura qalbiitti mana rabbi hunda keenyaaf haa kennu. Nabitti rahmata buusa Allahumma salli alaa Muhammadii wa alaa ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. صلواتك السر تبوسوا الدم ميسا نقاف رحمني أهلي صحابة هند الهجرات ربنا عمل كيسو خيري بيانكم قو ربنا رنبوسي هند كيني والله ربنا عمل كيسو hamtuu dunyaa akraamoo rabbina jaan maa baasu rabbinu jaallatee hojii keenya kulli nurraa haa jaallatu rahmaan ulaa khairii hunda keenyaaf haa banu ulaa hamtuu rabbinu nurraa haa cufu waa yaadanii walgaa khairii niyyattan kulli rabbi walitti isin haa qabu hamtuu immoo rabbi irraa isin haa fageessu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu jaallatee hojii keenya kulli nurraa haa jaallatu rabbiin hunda keenya bakka gaarii bakka rahmataa نوا وفقوا بليوني ما نهون دكيس ربي تجسين جالت أسين كبجا أنا جعل ما ربي سنا جالته كان هو الجبيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نقعد بد رب الرايو ندون قول نفسي يا شيطان الرايو كان في سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.